Dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa yookaan hypertension isa jedhamu qabadhee deebi'ee jira. Ashama akkam jirtu Dr. Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa kan jennu yeroo dhiibbaan dhiigaa nama tokkoo lakkaa'amee 130 irra 80 ol ta'u. 130 irra 80 ol yeroo ta'u dhiibbaa dhiigaa qaba jedhama namni sun. Dhiibbaan dhiigaa nama hedduu irratti mul'ata. Akka biyya keenyaatti namoota 10 keessaa namni 2 yookaan parsantaan 20 nama 100 keessaa namni 20 dhiibbaa dhiigaa qaba jedhamee beekama yookaan tilmaamama. Haa ta'u malee hedduun isaanii akka dhiibbaa dhiigaa qaban hin beekanii akkasumas immoo kan nuti beekanillee yaala ga'an argatan yookaan gochaa hin jiran. Dhiibbaan dhiigaa yeroo yerootti of sakattaa'isanii qabaachuu dhiisuu beekuun barbaachisaadha. Akkasumas qabu taanaan furmaata itti barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Yaala ga'an argatu taanaan rakkoo fayyaa hedduu fiduu danda'a waan ta'eef. Mee dhiibbaa dhiigaa maaltu fidaa? Eenyu faatu carraa kanaaf saaxilamuu qaba? Maal gochuu qabna? Maal beekuu qabna kan jedhu akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaan jedhu. Dhiibbaan dhiigaa lakkoofsa lamaan barreeffama. Kan gararraa fi kan gajjallaa. Lakkoofsi jalqabaa yookaan kan irra keessaa dhiibbaa ujummoo yookaan hidda dhiigaa keessatti yeroo onneen dhiiga rabsuuf darbattu yookaan kottoonfattu kan uumamudha. Systolic blood pressure jedhaman kun. Inni gajjallaa immoo ni jala jiru immoo dhiibbaa ujummoolee dhiigaa keessatti yeroo onneen dhaannaa gidduutti boqottu yookaan diastolic blood pressure jedhama. Kanaaf egaa 130 irra 80 ol yoo ta'e namni tokko dhiibbaa dhiigaa qaba jedhama. Kana lamaan keessaa tokko ol kaanaan dhiibbaa dhiigaadha. 80 ol taanaan inni gajjallaa dhiibbaa dhiigaadha. Inni gararraas 130 ol taanaan dhiibbaa dhiigaadha. Dirqama lamaan isaanii 130 irra 80 ol ta'uu qaban. Tokkoon isaanii hanga eegamu ol taanaan dhiibbaa dhiigaadha jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa dhibbaa dhibbatti jira jennee murteessuuf yeroo tokko qofa lakkaa'uun gaarii miti. Sababa adda addaan takkaa kan nuti lakkoonu ol ka'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf garaagarummaa sa'a 6 oliin yeroo lama lakkaa'uu barbaachisa jechuudha. Garaagarummaa sa'a 6dhaan yeroo lama lakkoofne kan irra keessaa qofti 130 fi isaa ol. Kan gajjallaa immoo 80 fi isaa ol yoo ta'e yookaan lamaan isaanii wal duukaa sanaa ol yoo ta'an namni sun dhiibbaa dhiigaa qaba jedhama. Namoota dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qaban irratti mallattoon dhukkuba kanaa itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Karaan itti beekamu dhiibbaa dhiigaa safaramuu qofadha. Almost half of all adults have high blood pressure, but many people with this condition have no idea they have it. In lakkaa'amnu taanaan, in safaramnu taanaan dhiibbaa dhiigaa keenya hin beeknu jechuudha. Mallattoo hin qabnu jechuun dhibeen sun hin jiru jechuu miti. Hedduun mallattoo hin qabnu. Osuma dhibee kana qabnu. Kanaaf dirqama safaramuu barbaachisaadha qabu jechuuf. Dhiibbaan dhiigaa gosa lamatu jiru. Isaanis dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa sababa tokko malee ofuma isaa dhufu yookaan of danda'ee dhufu kan primary or essential hypertension jedhamu jechuudha. Inni kun dhiibbaa dhiigaa sababa tokko malee kan dhufudha. Dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa qaban keessaa parsantaa 80 hanga 95 kan ta'an dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa kan sababa dhukkuba biraatiin hin dhufne kan qabanidha. Inni lammaffaa immoo dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa sababa dhukkuba biraatiin dhufudha. Inni kun yeroo hedduu daa'imman biratti kan inni baay'atu. Fakkeenyaaf dhibee kaleedhaan, dhibee hormoonii taayiroodii wajjin wal qabatuun, hormoonii xannachaa adrenaaliin wajjin wal qabatuun yoo dhiibbaan dhiigaa dhufe dhiibbaa dhiigaa gosa lammaffaa yookaan secondary hypertension jedhama. Garaagarummaa isaa sirriitti adda baasuuf egaa inni lammaffaa kun akka mallattoodha. Dhibee ta'etu kana fide. Kaleen hojii dhaabdee dhiibbaa dhiigaa fiddi. Hormooniin adrenaaliin oomishtu baay'atee dhiibbaa dhiigaa fida. Akkasumas hormooniin taayiroodiin oomishtu baay'atee dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a jechuudha. Kun mallattoodha. Inni tokkoffaan immoo dhibeen biraan jiru qaama keessa dhibee fayyaa biraan qabanii dhiibbaa dhiigaa ol ka'a. Inni kun namoota gurguddoo birattidha kan inni baay'inaan mul'atu. Akkasumas inni baay'inaan mul'atu isa jalqabaa sana. Dhiibbaa dhiigaaf maaltu nama saaxila kan jedhutti immoo adeemnume wantoota dhiibbaa dhiigaaf nama saaxilan. Kan jalqabaa umuriidha. Akkuma umuriin dabalaa deemuun dhiibbaan dhiigaa ni dabala. Kanaaf namoonni umuriin isaanii 30 ol ta'an
dhiibbaa dhiigaa isaanii yeroo yerootti safarachuun barbaachisaadha. Garbiroon furdinaadha. Ulfaatina qaamaa guddaa ta'e. Namoonni ulfaatinni qaama isaanii dabalee yookiin obees ta'an dhiibbaa dhiigaaf saaxilamoodha. Inni garbiroon maatiin dhiibbaa dhiigaa qabaachuudha. Faamilii histirii isa jennu abbaa haadha maatii keessa namni dhiibbaa dhiigaa qabaatu jiraate. Namoonni maatiin isaanii dhiibbaa dhiigaa qaban carraan isaan dhiibbaa dhiigaatiin qabamu kanneen biroorra ol ka'aadha. Kanneen maatiin isaanii dhiibbaa dhiigaa hin qabne isaan sanarra ol ka'aadha jechuudha yoo maatiin dhiibbaa dhiigaa qabaatan. Garbiroon sochii qaamaa gochuu dhiisuudha. Sedentary lifestyle kan jedhamu. Keessumaayyuu naannoo magaalaatti baay'ee heddummatan kun sochii qaamaa gochuu dhiisuu. Akkasumas soogidda nyaata keessatti baay'isuu, nyaata ashaboon itti baay'ate nyaachuun dhiibbaa dhiigaa namatti fiduu danda'a. Garbiroon tamboo aarsuu, alkoolii baay'isanii dhuguu fi kan kana fakkaatanidha. Inni kaan immoo gosadha yookaan reessa. Kun akka addunyaatti yoo ilaalamu namoonni gurraacha ta'an warra adii caalaa dhiibbaa dhiigaaf saaxilamoodha. Inni garbiroon immoo dhiphina yookaan istireesiidha. Keessumaayyuu yeroo dheeraa kan namarra turu dhiphinni sammuu yoo jiraate dhiibbaa dhiigaa namatti fiduu danda'a. Akkasumas dhukkuboota kan akka dhukkuba kalee fi dhibee sukkaaraa fa'aa kan kana fakkaatu qabaachuun dhiibbaa dhiigaaf nama saaxila. Akkasumas rakkoo hormoonii, adreenaaliiniin, xanacha adreenaaliinii, taayiroid hormooniin yoo baay'ate dhiibbaa dhiigaa namatti fida. Qoricha garaagaraa irra deddeebi'anii fudhachuu fakkeenyaaf kan dhukkubbii fudhatamu non-steroidal anti-inflammatory drugs kan jedhaman kan akka ibuprofenii fa'aa isaan kun steroidii fa'aa yeroo hedduu asmiif kan kennamu qusannoon maatii kontiraaseeptiiviin kan istiroojiinii hedduu of keessaa qaban kanaaf nama saaxiluu danda'u. Namoota ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa godhatan keessaa kanneen xiyyeeffannoo addaa barbaadan kan jalqabaa dubartoota ulfaadha. Dubartoonni ulfaa dhiibbaa dhiigaa ni qabu yoo ta'e lubbuu haadhaafis kan daa'imaafis kan yeroo gabaabduu keessatti rakkoo geessisu ta'uu waan danda'uuf xiyyeeffannoo addaatiin yaalamuu qaba. Qorichoonni kennamanis kan ulfa sana waliin miidhaa hin qabne yookaan walitti hin buune ta'uu qabu. Keessumaa sadarkaa of wallaalchisuu irra geenyaan ariitiin yaala barbaada. Garbiroon ijoollee waggaa 18 gadiidha. Dhiibbaan dhiigaa ijoollee irratti haalli itti safaramu addadha. Akkasumas safartuun dhiibbaa dhiigaa isaaniillee meeshaan isaallee saayiziin isaa addadha. Akkasumas immoo hedduun isaanii dhiibbaa dhiigaa kanneen qaban daa'imman yookaan ijoolleen dhibee biraa qabu. Dhibee biraatu dhiibbaa dhiigaa kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf dhibee kalee, dhibee taayiroidii, dhibee adreenaalii kanneen qabanidha. Hedduun isaanii yoo dhiibbaan dhiigaa daa'imman biratti fudhate. Yeroo baay'ee dhiibbaan dhiigaa ijoolleetti mul'atu dhiibbaa dhiigaa sababni isaa kan hin beekamnedha. Kan hin beekamudha jechuudha soorii. Sekondaridha jechuudha. Qorannoo adda baasanii yaaluun barbaachisaadha. Garbiroon namoota dhukkuba qancaroo biroo qabanidha. Fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa, dhibee kalee, dhibee onneef kan kana fakkaatu namoonni qaban yoo dhiibbaan dhiigaa isaanii ol ka'eerate hordoffii addaa fi yaala addaa barbaadu. Garbiraan qorichoota tokko tokko kanneen fudhatan namoota qoricha HIV fa'aa fudhatan fakkeenyaaf qoricha HIV fi kennaman tokko tokko qoricha dhiibbaa dhiigaaf fudhatan waliin kan waliin taane yookaan kan waliin simanne waan ta'eef xiyyeeffannoo addaadhaan yaalamuu barbaachisa. Mee amma immoo akkamitti ofirraa ittisnaa kan jedhu ilaalla. Osoo dhibee dhiibbaa dhiigaan godhatiin dura akkamitti ofirraa ittisnu kan jedhu. Jalqaba ispoortii yookaan sochii qaamaa gochuudha. Yoo xiqqaate torbanitti guyyaa afuriif guyyaatti daqiiqaa 30 ispoortii hojjechuu qabna. Ispoortii hojjennus dirqama kan leenjisaa yookaan mana ispoortii deemuu qabnu fiiguu akkasumas wadaroo adda addaa utaaluu akkasumas sochii qaamaa adda addaa gochuun miilaan deemuun illee sochii qaamaa. Garbiraan ulfaatina hir'isuudha. Ulfaatina qaamaa hamaa ta'e qabna taanaan hir'isuudha. Haala nyaataa sirreessuutiinis haa ta'u sochii qaamaa gochuunis ulfaatina qaamaa hir'isuudha. Garbiraan nyaata dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf gargaaran nyaachuu. Nyaanni qabiyyee soodiyeemiitiin xiqqaa ta'ee fi qabiyyee pootaasiyeemii fi maagneeziyeemii ol ka'aa ta'e dhiibbaa dhiigaa ni hir'isa. Ashaboo hir'isuun wantoota pootaasiyeemii fi maagneeziyeemii qaban nyaachuun dhiibbaa dhiigaa ni hir'isa. Soodiyeemiin hir'achuu qaba. Pootaasiyeemii fi maagneeziyeemiin immoo baay'achuun gaariidha. Nyaatawwan kunneenis kan akka midhaan callaa, qamadii, garbuu fi kan kana fakkaatanidha. Dinnichi keessumattuu pootaasiyeemii ol ka'aa qaba. Akkasumas fuduraalee fi muduraalee bifa garaagaraatiin qophaa'an nyaachuun gaariidha. Nyaata cooma qaban irraa immoo of qusachuudha. Garbiraan ashaboo baay'ee nyaachuu dhiisuudha. Yoo ashaboo jechuun soodiyeemii of keessaa qaba. Yoo ashaboo baay'ee nyaannu dhiibbaa dhiigaa ol kaasuu irratti gahee guddaa qaba. Keessumaa namoonni umuriin isaanii waggaa 50 ol ta'an
namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban, namoonni dhukkuba kalee qaban, namoonni kana dura akka dhiibbaa dhiigaa qaban itti himame nyaata ashaboo qaban irraa of qusachuu barbaachisaadha. Gad biraan alkoolii yoo kan dhugnu ta'e xiqqeessuu qabna. Dhiirotaaf guyyaatti 2 units kan jedhamu safara 2, dubartootaaf immoo guyyaatti 1 ol dhuguun gaarii miti. Safara jechuun egaa kan alkoolii sanaaf murtaa'e jechuudha. Dhiiraa yoo ta'e qaruuraa 1 dubartootaaf, dhiiraaf immoo 2 ol ta'uu hin qabu guyyaatti. Yoo amma jedhame kanaan ol ta'e dhiibbaa dhiigaaf riskiidha. Yoo kan tamboo xuuxan ta'e tamboo xuuxuu dhaabuu, amma danda'ametti dhiphachuu yookaan istireesii ofirraa hir'isuu, hordoffii yerootti taasisuu. Inni kun kan baay'ee barbaachisaa ta'ee fi uummanni keenya sirriitti beekuu qabudha. Hordoffii yerootti taasisuu. Dhukkubni dhiibbaa dhiigaa hedduunsaa mallattoo hin qabu. Ofirratti hin beeknu jechuudha. Saayilent kiiler jedhama. Kan dhokatee ajjeesu jedhamee beekama. Kanaaf yerootti keessumaa waggaa 30 booda dhiibbaa dhiigaa ofii ilaalamudha. Meeshaan ittiin dhiibbaa dhiigaa safaran baay'ee salphaa fi buufata fayyaa hospitaala keessatti argama. Dhuunfaatti illee bitachuun ni danda'ama. Kanaaf yerootti dhiibbaa dhiigaa ofii ilaaluun baay'ee murteessaadha. Galatoomaa, turtii gaarii.